Odaa guddaa aartii. Urjii aartii sabaa gooticha abbaa seenaa uumamaa hundaan simboof bareedina miidhaga gubbaaf keessaa si tolcha amaraan urjii Oromootaa shaamaa bara dukkanaa bara kaanis gitamaa inni kaanis bitamaa aarsaa guddaa kafaltu nu mul'isuuf akka namaa jechaan si dhabyanu yoom himeedhuma. Wiirtuu aartiif qabsoo ulaagaa namummaa hangafa waamara abdii maama qophee eenyu si wallaala. Walaloo mimmiidhagoon barreessee walaleessaa jechoota dachaatiin sagalee kiilooleen kukkuulee bareechaa akkan dagatamnetti kammoo fooynetti ol keessa dhalootaaf. Odaa guddaa aartii qabsoo bilisummaa ol nu kaasuuf jecha wareegamte aarsaan akkamiin si dagannaree gooticha abbaa seenaa. Galmee aadaa teenyaa eegaa seenaa teenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoodhaa hundee Oromummaa gurratti mi'aayaan sagaleen kee cirracha bishaanii baay'ini jecha kee kan rafee dammaqsa weedduu walaloon kee lakkaa'ameen dhuma hibboo mammaaksi kee jette. Finfinnee yaa Finfinnee madda burqaan cinne kan waaqni nuuf kenne ansirraa fagaachuu numan taane Finfinnee jette. Qaranii cubbuu jalan daddabu biyyaaf biyyee ta'u maqaan koo waara ulfinaan galmaa'een seenaan koollee tura. Uffadhee bobbaheen galu taayitaa koolleen kajeelu qananii quufa qochumaa hidhamaa du'aa saamamaa aanaan jibbamaa sammuun komamaa moromuu mormaa yoomiin ayyama biyyaafiin dhimma sabaafiin falma jettee nu ol keessa dhalootaaf dhaamsa dhaamte. Yoo waa kana qofa walaloon kee akka galaana jaalalaa fi qabsoo barnootaaf daldala maddi kuusaa walaloo akkuma galaanaa suma keessaa burqa. Baandii afran qalloo itti himtee barsiiftee jechamoota walaloon tajaajiltee kunuunsite tottolchitee guddiftee dhaloota xiiqiidha guutuu Oromiyaa of jala hirreessite. Dr. Alii Birraa akka Qadiir Sayid Noho Goobanaa Mustafaa Harawwee Alimaas Tafarraa takka Haloo Daawwee Dr. Alii Shabboo akka Adamaaruun Usmaayyoo Muusaa Eebbisaa Addunyaa Ilfinesh Qannoo Raayyaa Abbaa Mancaa akka Qamar Yuusuf Abbitoo Kabbadee Ibrahim Haji Ali Abubakar Muusaa dhaloota sabboontota kumaatamaan oomishte. Lakkaa'ameen dhumu seenaan inni kalee qabsoof aartii sabaa addunyaan mul'ifte qaanqee bilisummaa ibidda qabsiifte. Tarree qeerroo ganamaa shaamaa bara dukkanaa akka har'a geenyu wareegamtan aarsaan galaanuuf taatanii har'aa fi kaleessa. Hangafa aartii sabaa abbaa seenaa dheeraa akkan dagatamnetti kammoo fooynetti siidaa gad dhaabbatte onnee keenya keessa. Maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya jedhamaa mitiire urjii aartii sabaa siidaa bara hunda seenaan si yaadataa jiraatta bara baraan seenaan si yaadataa jiraatta bara baraan. Barreessaan Michuu Gurbaa Baadiyyaa